السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع عارفوني كبزنتوتا في زالتنتو سماتي للميديا وان أو توكو أكم جرتو نجيني كينا كان جالالا كان كبجا إدو في بكترتان هندت سنها جو سنين جتا كان بي كيساس كان بي ألاس ندوة جرتان هندم تكيسانو نجيني كينا إسنا جو سنين جتا جرتو سنين جنا إيجا كاتورتي يرو يرابو دهر ديفينيتين جرا إن شاء الله ربين نوهالا فسوان جواتي كلي أنا في سنين يتشون كده هر مو تورتي هم أنا تورتي كنا كيسة مالك وتي رفتي يتشون كيسني نولو هم الماتي متسيطرة أكسما سيمو لايك شير سبسكرايب قوتشو أن ماتي نفتحها سنين جنة وروني ماتي هنتاني ماتي تحا وروني درا ماتي تاتنين وجن جرتن هدو قلتو ما سنين جرا karaa tokko yoo cufamee karaa tokkoon illee deebi'uu waanuma jiru. Egaa kan yuutuubiin kun haarawaa ta'us ani yuutuubiidhaaf haarawaa miti yookaan immoo namoota baay'eedhaaf isaanis haarawaa miti jechuun fedheeti gabaabumatti. Anyways homaa gochuu hin dandeenye. Inshaallah kunillee mootu akka bakka sanaa gahummoo isinuma abdiidhuma keessaniin itti deemutti jira isin jechuu barbaada. Kanaafuu like share subscribe gochuudhaan na wardufaa yookaan na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadha isin jechuun fedha. Har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu obboleen keenya warroonni duraanii akka mataa yuutuubarootaatti yookaan akka hangafa yuutuubaroota Oromootti kan ilaalaa jirru turre amma immoo karaa maletti walitti dhaqashoo gaarrifannaan ni jira yeroo tokko namni numa walitti illee bu'aa akkuma jaalalti jirtu walitti illee bu'ullee hin jirti garuu ta'us warroonni Yamanii keessaa kun amma yeroo baay'ee jaalala isaanii yeroo baay'ee wajjin kolfanii taphachuu haflaa garagaraa godhanii wal jajjabeessuu wantoota garagaraa irratti wal bira dhaabbachuu isaaniitti tuyyuu yeroo baay'ee beekamaa akkasumas mul'ataan ofis immoo baay'ee keessa keenyatti gammachuu uumaa jechuudha walta'insi isaanii wal wajjin ta'uu isaanii sun jechuudha. Ta'us garuu har'a mootu jidduu kana keessa wanti deddeemaa jiru balaan maaliidhaa maaliin hanqattu akkuma jedhan san taate dubbiini nama takka yookaan nama lamarraa kan kaati amma mootu namoota baay'ee walitti buusuuf deemaa jirti. Garuu balaan suni xiqqaadhallee jechuun hin danda'amu guddallee jechuun hin danda'amu laannahu garuu lubbuu namaatiilleedha namni si bira jira jedhameetiin beekamu tokko yookaan immoo akkamitti dhabama jechuulleen hin ulfaata laannahu nama waan ta'eef jechuudha. Amma wanti nama tokkoof lama jidduutti deemamaa ture amma immoo akka guruppiidhaaf wal ijaaru akka gandoomaa akka maalitti namoonni fudhatanii irraa haasaa jiranillee ni jira. Ta'ullee garuu xiqqashoo osoo inuma tasgabbeessanii wanti kun laallameetumaanii yaani haaluma gabaabatti haaluma kaleessa wal jaalalaaf wal kabajaaf wal gargaarsa wantoota garaagaraatiin wal bira dhaabbataa turan saniin osoo ammallee wal bira gargar wal qooduu baatanii akkasumatti wal bira dhaabbatanii wal jajjabeessanii jechuun fedhe. Amma mootu hajjiini sabboontu nin jalaa haadha sabboontu ta'ini ati kan biraatti osoo boottu ani intaluma kan keessa sabboontu fuudhes jalaa awwaala yookaan jalaa dhoksaa jedhee ni jira. Laannahu garuu sabboontuun abbaa manaa qabdi nama gaa'ela godhateera natti fakkaata. Innis deebii gahaa deebisee fi jira ammallee bira darbee immoo namni biraallee Abdii fi Saidii fira yookaan immoo akka gandummaatti waliin deemaa jirtan hajjii gargaaraa jirtanii kan isheen jaarsummaa isin ergatte isin immoo dubbii isii isaan fuutanii galli qabsatanii isa jajjabeessuu jirtanii maaliif deebiin isii hin deebinee fi yaanni jedhullee ni jira nama muraasa biraa jechuudha like shabalaa rootuubirraa. Garuu wanti kuni gandummaadhaanii yaajamaa kan jirru biyya namaa keessaa biyyi sun biyya manii sun akkuma jirti eenyullee ni beekaa ta'us garuu achi keessatti wal gurmeessanii oromummaadhaan tokkummaadhaan jaalalaaf kabajaadhaan hojii jiraachuutu irra bayeessaadha malee kallattii badatti kallattii aariitti kallattii hin taanetti wal qooddanii osin gandummaadhaan wal qooddanii miidhaa walirra geessuudhaaf akkasitti ol baatanii miidiyaa gubbaarratti walitti dhaadachuun like shame
والله شامي لكم لغة ربي أنا كيتي هدونا قد سيسي مالي في المان رومو خليسا وان تحمارت وان بدارت وان قديرت الرا والأورجاني والجبيساني والجنجراتات رنيك هالا كاري كيست والبر الأبتات رن هرا مويو والباني أنا تسيب جرا أنا تسيكودا أنا تكون سيكودا مالي مدريشو جني جان كاجناني ميدير تباني والتلادة تجتون it is shame والله أنا هدونا قد سيساك أكا لما تكون تجتولا وانتا والله هنكمي وانتا مس هنما هنيادمنا جتولا so ولما قبانيسات ماني والقرقارات ماني يادا نمتو كاس اللي تفتشوس من تاني نمنكو نسمالي فكا ويادا كان كاسي أشين اسمالي في هذا كان خاصة أشين بديه أي سجرتي شيء لين فكاتي تيسن وبلتي تيسن إنت لورم موتي ترى دبم تلين كم بربدا جرت لي حارة تيسن وبلتي تيسني كان عارفو مالي الأركون كن جتني ولد جنتني مريتني فرمات السا بربادو تو رئيسني في بايسا أكسيت حواسني كيسن نوتي لين داوتوني كيسن هدو لمني Oromoo isiniif gammada malee yeroo isin gaddummaadhaan wal qooddanii like akka nama hamtinaa tokkotti yoo isin wallaaltanii baay'ee tokko nama qaanessa jechuudha. Waan tahamnullee hin qabne waan hin tahamnilleedha jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti ergaan kiyya kana isinii dabarsuu barbaade kanuma fakkaata. Abdiin yeroo baay'ee garuu hajjii biratti ni argamu. Sa'id irrallee abdiin baay'ee nama hajjitti dhiyaatudha. Like yeroo baay'ee viidiyoo wajjin waraabaa dhoksee citi isaa harkaa baasaa inni garaa kee yookaan nama kee jedhee waa hundatti manni garuu miilii irra jala darbannee barbaanillee waan ta'uu hin qabne. Ta'us garuu namni akkatti nama harkaa baasullee akka qabu wanti hunduu akka namatti zim jedhameeti miti wanti miidiyaa kanarra dhufu calalamuu qaba yaa jimaa. Wanti hara dubbadhe kuni maalidha jedhanii calaluun barbaachisaadha. Amma faayoon illee isa viidiyoo irratti inni citee harkaa baasan irratti baay'ee dallanti baay'ee wantoota garaagaraa keessa seentee jirti. Wallolullee ni jira yaajimaa kenna. Garuu mootu namni jaalachuunis jira jibbuunis jira. Maatii horachuun illee jira horachuu dhiisuu illee jira. Yoo isin jedhu maatii dhalaa akkasuma hin taane walitti heerumuu wal jaalachuu wal fuudhuu waan jedhu kana jechuu barbaadeeti sorry. Maatii horachuu isin jedhu dhala osoo hin taane hajjiin dogoggorri isaa yeroo baay'ee maalidhaaf akka ta'e inni ifa baasee himee jira. Garuu osoo abbaa fi haadha isaa san du'aa goosifatee natti tola. Xiqqashoo nama like gaafii keessa nama galcha haasofni isaa sun jechuudha. Akkuma jedhe sanii abbaa faati isaa yookaan abbaan isaa yoo inni tana dhiisee hin deeme si abaara. Akkuma jedheen san hajjiin already abaarsa qaba. Guutuullee dubbachuun nama dhibuu iyyuu haasawaa isaa irratti jechuun barbaadeeti. I'm so sorry sagalee kee kana dhageette. Garuu asumaan immootu wanta akkasii kun gaarii miti. I don't know ummata Yemeniitiif ummata Kaayiroo kana wanti keessa nuuf galaan jiru yaa jamaa walitti buustanii waliin daattanii waliin dhawuu jirtanii tasgabbaa'ee akka namaatti jiraadha. Jaalala kaleessa wajjin jirtanii wajjin jiraadha. Wal loluun wal facaasuun wal qooduun gandaan qooduun akka kiyyaatti waan bu'aa qabu natti hin fakkaatu. Kanaafuu walumaan jiraachuutu irra baay'isaa nuufillee fakkeenya guddaa tahaa turtanii jaalalli keessan immoo jaalala hawaasaa baay'ee hawatee jira. Hawatee ture already amma garuu facaasuu jirtanii jibba uumaa jirtanii hammeenya fidaa jirtanii. Kanaafuu karaadhuma gabaabaadhaan waliif gala. Sunillee maaliif akka badamee kunis maaliif akka inni akkana ta'ullee sumallee gorfadha hajjima kanaayyuu jechuudha. Ani jabaadha jedheellee of laaluu danda'a already garuu immoo jabinni namaa sammuudha malee qaama guddina miti. Kanaafuu dogongora namni kamuu nama dogongora. Gorfadhaat maansuutuma akkuma kaleessa jaalala kabajaaf wajjin jiraata sani wajjin jiraadha. Isinii jechuu barbaada jaalatamtootaa fi kabajamtoota kennaa viidiyoo kana like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Hammeenya jidduu keessanii baasaa isiniin jechuu barbaadeeti. Hammammaatti waan wajjin turtaniif waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii. Bye bye.